الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبريانكو كان فقو فيديو يرور إيرا رافقا أدفقان إن شاء الله. أرى دامسا قوابان إسني كباديرو في خيستو جراتوتا أمريكا خيستو كسمتي خوتا منيسوتا دا مينيابوليس في سين بول جدوفا ورجرتان ولما قالتو أكما منيسوتا تو جتشورا jiraattoonni waliigala akka Ameerikattis keessattuu xiyyeeffannaan ammaan tanaa namoota East Africa ta'anirraa maqaa uummata Somaalee dhadha'uudhaan muummeen ministeera takkaamu muummichi pirezidaantiin Ameerikaadhaa uummata Somaaliyaa dhalattoota Somaaliyaa dhala Somaalee arrabsuudhaa fi qeeqan ta'an irratti banee obboleeyyan keenya waan hin taane jechaa jiraani. haa ta'u gaa ati alaa kulli haal rakkoon uummata Somaalee rakkoo uummata Oromoo akka taates akka beektan qaama tokko maaliif East Africa gisee jedhamu uummata Somaaleetii fi uummata Oromoo namni addaan baasullee hin jiru beekee bifaanis wal fakkaanna aadaanis amantiinis walitti dhiyaanna akkuma agartanitti. Namni amma faranjiin Somaalee fi Oromoo eenyutu Oromoodha Somaalee addaan namni baasu hin jiru. Kanaaf nuti illeen akka nama tokkotti rakkoon uummata Somaalee akka rakkoo teenya taate beekaa. Maqaan uummata Somaalee haa dha'u malee walumaa galattuu keessattuu waliigala uummata hara keessattuu baha Afrikaa kana East Afrikaa kana irratti mootummaan akka xiyyeeffatee jiru beekaa. Biyyoota 19 attiin waan biyyoota 19 gahu green card isaanii xiyyeeffannaa irratti godhanii ganaa akka gartee namni biyya kanatti haqaan seene moo haqaan hin seenne mirkaneessuudhaaf namoota biyya 19 irraa dhufan keessa I think Itoophiyaan keessa jiraatu Allahu a'lam hin beeku garuu biyyi Somaaliyaa keessa jirti biyyoota hedduu keessa jira. Kanaaf alaa kulli halama sagantaanaan dhufeef dhaamsa gabaabaa kana yoo ammaan tana qaamni mootummaadhaa kan immigireeshinaa fi jumruuka USAdha ICE jechuudhaan beekamu jechuudha. ICE jechuudhaan qaamni mootummaadhaa kan federaalaa kun yoo isin qabe yoo mana isin dhadhe maal godhuu qabdan. Mootummaan Ameerikaadhaa pirezidaantiin Donald Trump ICE ajaja guutuutti kannee akka gartee keessattuu obboleeyyan keenya kan uummata lammii Somaaliyaadhaa tahee kan biyya kanatti godaane kan waraqaa sitiizana hin qabne kan gartee akkasumatti ammas waraqaa seeraa hin argatin warroota gartee godaanee as seene jechuudha. Karaa biyya adda addaatiin warra Ameerikaa keessa jiru kan waraqaa green card hin argatin kan waraqaa akkasumatti illee lammii Ameerikaa hin tahin kan akkasumatti biyya kana viizaa hin qabne uummata Somaalee akka gartee hidhamanii raafamanii biyyatti deebifaman labsi bahee jira jechuudha. Amma gaa labsa kana keessatti dubbiin maqaan uummata Somaalee haa dha'uumu malee baqataa biyya Ameerikaa keessa jiru keessattuu amma Minisootaa kanarratti hedduu xiyyeeffatan guyyaa irraa eegalee ICE'n bobbahee jira jechuudha. Karaa Minneapolis fi karaa St. Paul keessatti jechuudha. Keessattuu karaa magaalaa Carmel kana keessatti 35W Niklet naannoo san irraa galgala kanallee dhufanii jiran qaama poolisaa waliin hordofaa turre gabaabatti maal godhuu qabdan yoo poolisni isaaniif itti isin kan poolisni akka isaanii wajjin daleene kaantibaan keenyalleen akka isaanii wajjin daleene ifaan bilisatti akka baqattoota waliin dhaabbatan meerri keenya Jacob Fry akkasumatti meerri St. Paulilleen lamaanuu walii galanii poolisiin isaanii poolisoonni jechuudha akka si kannanii ICEdhaaf sin dabarsine akka ICE illee irratti hin gargaarre ifaan bilisaan ibsa ejjannoo baasanii jiran. Nuti hoo yoo amma ICE'n hulaakee dhufee dhadhahee kuni immigreeshin irraahi ICEdhaa hulaakee banuu qabda isin maal godhuu qabda. Duraan dursee mirga banuu
hin banuu jechuu mirga qabda. Yoo arraan tana poolisiin tokko qaama mootummaati jee hulaatee dhufee dhadhahee narraa banis hin jee ani hin banuu jechuu mirga qabda. Biitii seera Ameerikaa yoo seeratti qabulan jechuu. Maaliif wanni ati jettuun duraan dursee balbala kiyya isin dhuftanii natti dhadhahuudhaaf waraqaa waraanti jedhamutu jira. Waraantii san kan qaamni seeraa mootummaadhaa kan koortirraa abbaan alangaa jettaniin jajii jechuudha. Jajiin koortirraa namni kuni manni isaa sakatta'amuu qaba. Namni kuni badii akkanaa hojjete mana isaa dheexanii hidhuu qabdanii je'ee yoonii fi xalayaan mootummaa bulchiinsa mootummaa san jalatti seeraa fi heeraan koortirraa irratti gartee barreeffamee maqaa kee adreesa kee badii teetii waliin namni kun hidhamuu qaba jedhanii duraanuu mootummaan koortiin dubbii tee xiinxalee labsa. Waraqaa sanitti yoo waraqaa san qabaatan qofa mana kee dhufanii qabachuu danda'an jechuudha. Kanaaf haasonni amma keessa gaa isiniif hin dhadheeressa garuu viidiyoo gabaabaa tokko immoo hawaan godhuu qabdan gabaabseen isin mura. Amma yoo abbaan fedhe qaama mootummaati ulaa banis hin jee hin banu jechuu mirga qabda. Waraqaa yoo hin qabaanne jirri sun seeraan koortirraa waraqaa ajaja mana abaluu deema seenaa fattashaa sakatta'a hidhaa waan jiru waraqaa yoo qabaatan hulaa jalaan natti ol naqiyettan waraqaa meen agarsiisi koortirraa ta ajajamti ta gartee koortiin ajaja baaste jechuudha. Abbaan alangaa irratti farramee jechuudha. Hin jiru taanaan hulaa sirraan banu jettan. Eegas booda immoo deebisaa takka illee deebisuuf hin qabdu jechuudha. Callistee ulaatee cufattee taa'uu dandeessa. Waliigalaa miti. Innaa haga dandeessutti viidiyoo waraabii yoo ulaa si cabsanis seenan gaa rabbi sirraa haa qabu gaa suni gaa badii guddaadha. Badii guddaa. Seera Ameerikaa keessatti mootummaan abbaan fedhee seeraan alatti seeraan maletti waraqaa koortirraa osoo hin qabaanne mana kee dhufee sakatta'uu hin danda'u. Si qabuus hin danda'u. Si hidhuus hin danda'u. Kana sirriitti beekuu qabdan. Yoo dhufanii hulaatee qabatan balbala hulaatee irratti waraqaa ni qabdanii jechuudha. Osoo hulaan banne yoo barbaadde. Sun san hulaarraa banuu qabdan. Lamaffaa osoo karaa deemuu jirtu osoo hojiitti deemuu jirtu bakka hojiittis tahee alattis tahee si gartee karaa deemuu tahee manarraa masgida deemuu tahee hojiitti deemuu tahee bakka hojiitti tahee masgidatti tahee bakkuma fedhetti yoo qaamni mootummaadhaa immigireeshinaa ayis hajaamu kun dhufee si dhaabe si dubbise ani isin dubbisuu hin barbaaduu jechuu mirga guutuu qabda. Siree dhaggeeffadhu. Siree dhaggeeffadhu. Ani dubbatuu isinitti hin barbaaduu qaama mootummaa immigireeshinaa wanni isaan si gaafatan keessattuu yoo waraqaa seeraa fi heeraa qabaatte sittizana yoo taate waraqaa kee irratti qabadhu deemu. Takka duraan durseen hin silaamu. Yoo sittizana taate waraqaa sittizanummaa kee ibsu daakimentii sittizanummaa kee ibsu lammii Ameerikaa ta'uu kee ibsu kiishatti qabadhu deemu. Yoo si dhaaban waraqaa kee agarsiisi. Yoo ati immoo baqataa taatee ganaa waraqaa sanuu hin qabaanne taate immoo mirga deebisaa takkallee isaaniif deebisuu dhabuu mirga guutuu qabda. Yoo si dhaaban aboo si duuduu barbaanna atiin kuni biyya kanatti waraqaa seeraa jiraachuudhaaf ni qabda moo hin qabdu isin jaan ani isiniif deebisaa tokkollee kan nuun barbaadu looyera kiyyaaniin isin dubbisaa looyera kiyya dubbi qunnamuu dandeessanii jettee deemuu dandeessa. Yoo si qabanii si hidhan qofa harka isaanii darbuu hin qabdu gusan. Waliigalaa miti. Wal'aansoo keessan seeniin maaliif wanni mo'attu hin jirtu mo'achuu hin dandeessuudha. Kanaaf hin wareerinaa hin rifatinaa. Yoo osuma ati gartee ani isin dubbisuu barbaadu na gallakkisa na dhiisa osoo jettuun kasiidhan taate hoo itti dhufna san. Garuu immoo ati yoo isaan duraan dursee isaan kun laal si dubbisaniiti waa si dubbisuu barbaadan. Si tuttuqaniiti si gingilchanii eenyummaa kee baruu barbaadan. Kanaaf eenyummaa kee itti himuu dhabuu mirga guutuu qabda. Yoo ayisiin immigireeshinii qaamni mootummaadhaa si dhaabe eenyu ati isin jaan si dubbisuu barbaadu callisuudhaan filadhaa mirga callisuu qabda jechuudha biyya kana keessatti. Qaamni mootummaa yoo si qabe mirga callisuu qabda. Gaafii takka illee yesii fi noo illee deebisuuf hin qabdu. Gaafiilee si gaafatamuuf
ati lammii Ameerikaati ati waraqaa seeraa ni qabda biyya kana jiraachuudhaaf viizaa ni qabda maariyyoo ni qabda isin jaan ani dubbatuun barbaadu abukaatoo kiyya takka looyera kiyyaaniin isin dubbisaa qofa jechuu dandeessa. Amma deemuun barbaada nadhiisaa jechuun ni dandeessa jechuudha. Nadhiisaa isin dubbisuun barbaadu looyera kiyyaana dubbisaa. Period. Kana didanii gaafii si gaggaafatanii si qoqqotanii si ingilchuu fedhan si dubbii si keessaa babaasu barbaadan. Maaliif laalammaa waraqaa niin qabaa if eeguu qabda keessattuu kijibuun qabdu. Yoo waraqaan qabaanne faa callisuu faa turre si wayya. Yoo waraqaa green card qabaatte waraqaa citizenaa qabaatte kiisha qabadhuu deemi. Yoo dubbiin jabaatte ati osuma dubbiin hin jabaanne yoo waraqaa citizenaa qabaatte waraqaa citizenaa lammii biyya kanaati kunnoo. Dhalataa biyya kanaatii fi lammii biyya kanaa ta'uun garaagarummaa qaba. Dhalataa biyya kanaati jettee yoo kijibde waggoota hedduudhaaf hidhaa si naqa qixaata guddaallee si kafalchise yoo kijibde osoo lammii biyya kanaa hin ta'in yoo kijibdees. Kanaaf if eeggannaa godhuu qabda. Dubbiin ati baatu ragaa sirratti taati jechuudha. Kanaaf if eeggannaa godhuu qabda mootummaa biyya kanaa gisee dubbistu. Wantoonni isaan si gaafatan gaafii si gaafataniif ani callisuudhaan filadhaa mirga callisuutiin qabaa looyera kiyya qofarraa na dubbisaa jechuu mirga guutuu qabda. Kana mirga mootummaan Ameerikaa keessatti konstitushinii kagartee seerri wanni shanaffaadha jechuudha. Waliigalaa miti seera biyya konstitushina kana keessatti dostoro isaanii keessatti jira jechuudha. Namni tokko qaamni mootummaa yoo dubbise ani isin dubbisuu hin barbaadu deebisaallee kan nun barbaadu yasii fi noollee jechuu hin qabdu. Hin dubbisin awaati waraqaa ni qabdaa? Yes hin jeen. Waraqaan qabdu? No hin jeen. Callisi. Qaama looyera abukaatoo nin qaba bitadheetiin saniin na dubbistanii jeen. Period. Kana jechuu kan isin aan barbaadu. Hirrifatina. Hin babbaaragina. Lammaffaa haya osuma ati gartee citizenaa yoo taate green card yoo qabaatte waraqaa kee baasiiti garsiisi. Fakkeenyaaf mee isiniin garsiisa laalama fakkeenyaaf kaardiilee akkanaa jira. Fakkeenyaaf kiyya kanaan si garsiisa. Amma fakkeenyaaf warri kaardii qabdan faan keessattuu kanumaan isin garsiisa. Warri kaardii qabdan kaardii keessan ka citizenaa jechuudha. Akkanatti qabadhaa deema. Kiishii keessan keessatti. Hogguunii fi si qaban boo maaliif gaa mataa ol qabatteetu aboon citizenaa kunnoo waraqaa citizenaatiin qaba. Period. Haasoo biraattiin kannin. Waan biraa keessa deebanii si gaafatan remain silent. Do not respond. I don't want to talk to you. Talk to my lawyer. Period. Waliigalaa miti. That's the right you have. You have the right to remain silent. Irra deddeebiseetiin akka isin eegalutti beekaa dubbitan irra deddeebisu jira jechuudha. Maaliif namni mirga ofii beekuu dhabuun rakkoo hedduudhaaf hin saaxiluu danda'a. Sun sani. Amma osuma waraqaa agarsiistu. Waraqaa citizenaa ta'uu keetiis, green card qabaachuu keetiis, seeraa fi heera guuttattee osoo waa hunda qabdu yoo si qaban maal godhuu qabda. Duraan dursee si hidhanii mi'ee telefoona sirraa fuudhanii waa hedduu sirraa fuudhan. Telefoona at least yoo akkam xiqqaate bilbila nam lamaa haffasi qomatti qabadhu. Yoo si hidhanillee mirgi ati qabdu mana hidharraa maatii keetitti bilbilachuudhaaf amma namni hedduun selfoona irratti hirkatee jira. Wanni guddaan isin dhaan barbaadu. Telefoona irratti hirkatee namni nambaraa hin haffazu. Nambaraa qomaa hin beeku. At least yoo akkam xiqqaate bilbila nam lamaa qomatti qabadha. Nama lama ka isin jalaa kaasu. Ka yoonii fi bilbila isin hin qabaanne bilbila yoo mana hidhaa seentanillee itti bilbilachuu dandeessan namoota lama tokko si jalaa kaasuu baate tokko si jalaa kaasu jechuudha. At least nama lama irra laafaan nama lama qabadhu sin jee malee ati nama 10 illee haffasi bilbila nama 10 illee qabadhu ifratti illee katabii deemi yoo haffazu illee dadhabde harkatti barreeffadhu deemi maaliin sin jaaga. That's all I can say man. Yoo bilbila haffazu dadhabde jechuudha. At least ifratti harka keetii irratti barreeffadhu deemi. Yoo hidhamtee mana hidhaa seente maaliif dubbiin amma raafutti seenan baqataa raafna ja'aniiti keessatti hatta nama citizenaatillee raafutti seenan manni yoo ati waraqaa ifratti qabaattee hin deemne keessattuu warri nuti citizenaaf hin jettan warri green card qabdan warri viizaa qabdan waraqaa keessan kiisha keessan dhabina. Olii fi gadis bakkoon dandeemina. Keessattuu bakkoota gartee akka malee isaan irratti xiyyeeffatanii jiran keessattuu karaa Carmel Mall karaa gartee Lake Street karaa kana if eeggannoo guddaa akka gootan kanaan isin dhaan barbaada. Hawaasni kiyya information irraa hedduu quban qabdan jeetiin yaada
gaa kuni information gabaabaa isiniif jechuudha. Kanaaf yoo qabamtan at least yoo hidhamtan bilbila nam lamaa sadii qomatti qabadhaa. Yoo man hidhaa seentan bilbilachuu dandeessan achi wanni gaariin osoo siin qoranne osoo siin gilgaalle osoo siin eenyummaa kee waraqaa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu kee hin beekne fuudhanii biyyatti si galchuu hin danda'an. Due process jedhamee seera gartee biyya kana mootummaa keessatti namni tokko yoonii fi shakkamee qabamee takkaa yoo badii tokko irratti qaban mirga gartee namni sun hiree looyera qabaatee rakkoon isaa sun laalamtee wanni ni balleesse seeraa fi heeraan waan dhugaa ta'uu fi soba ta'uu laalamee osoo murtiin takka ittiin kennamne dura qoratamuu qaba jechuudha. Namni kun hireen illee isaa kennamuu qaba. Ofirraayis dubbatu, looyeris irraa dubbatu, wantoota silaa isaan siin ja'an san soba ta'uu fi dhugaa ta'uu osoo wanni kun hin gilgaalamne, osoo hin qoranne fuudhanii biyyatti isin dabarsan. Waliigalaa miti. Namoonni amma isaan keessattuu yeroo gabaabdutti faa biyyatti deebisan namoota akkami? Namoota kaleessa mootummaa waliin wal aansoo seenee badii adda addaa qabu waan biyya kana keessatti seeraan ala ta'e hojjete waraqaa seeraatis hin qabne kuni duraanuu xarafarra jira mootummaan isaa barbaadu jira jechuudha. Qaata waa hunda isaa fixatanii waan jiraniif san laaftutti biyyatti galchuu danda'an. Ati immoo namni takkaa badiin balleessine waraqaallee hin qabaatin yoo waraqaallee hin qabaanne jechuudha. Seera sitiisuutu jira jechuudha. Jajiitu jira. ICC qabee jechuun ati qaxxitaa biyya galtee jechuudha miti. ICC eegasii qabee booda koortii dhaabbatteetii laalamtee keeziin kee ol qabamee qaqqabamee seeraa fi heerri biyya kanaa irratti hojjetameeti malee akkanumatti lafaa kaanis hin darban. Kanaaf ati alaa kulli haal hidhamuudhaafillee yoo kan osoo waraqaa qabdu wanta qabdu hasidan taate siidhullee ni malan yeroo gargarii. Bilbila namoota si barbaachisuu qomatti qabadhu yoo telefoona sirraa fuudhanillee matatti beekuu qabda telefoona. Kana waniin siidhamu jechuudha. Kaangaa yeruma hundaa'uu of eeggannaa godhi. Of eeggannaa godhi. Hedduu isaanii hojjesin haasa'in. Takkaa fi lama hin deebisin. Mirga callisuu guututti qabda. Mootummaa jalaa callistee jaanii namni si qabalu namni rakkoo biraa si naquu hin jiru biyya kana keessatti. Ani isin dubbisuu hin barbaadu. Maaliif isaan si dubbisaniiti wantoota ati dubbattu kana ragaadhaaf booda rakkoo keessa si naquuf deeman jechuudha. Kana waliigalaa miti. Kanaaf waan kana ani qaama gartee abukaadoo looyeraatiin qaba looyera kiyya dubbisuu qabdanii jettee ifirraa achi dubbii dhiibuu dandeessaa jechuudha. Sanigaa of eeggannoo godhaa. Naam. Osoo ka Suudiidhaaf boonyuu kan Kaayirootiif osoo boonyuu nutti dhufte egaa jajuun baranaan turtu jaan dhageessanii jajuun baranaan turtu jaan dhufte egaa kanaaf waliin jajjinaa jinjana hawaasni keenya inshaallah garuu waraqaa xalayaa sittizana ta'uu keessan giriin kaardii qabaachuu keessan seeraa fi heera guuttattanii biyya kana jiraachuu keessa waraqaa qabdan if hojii fudhadhaa deema. Isin isin qabee jechuun yoo badii takka illee hin qabaatiin fakkeenyaaf isin namoota gartee takkaa nama ajjeesiin seera biyya kanaa keessatti gartee waan mootummaan hin jaallanne hojjetin yoo taatan wanni sodaattan hin jiru. Sunillee yoo badii qabaattan illee seerri biyya kanaa mirga sii kennuutu jiraachuu akkaataa ati gartee adabamtee adaba sanirraa illee fooyyooytee gara gartee waraqaatti argattu illee seerri numa jira. Gaa namtichi dhiyoo tana gaa akka maleedha qaallichi keenya kun machaa'e maal goota gaa carraadha homaan qabu inshaallah akkuma dhuftetti bubbee fi maal jaansaboo rakkoo baranaa mataa jalaa qabataniituma akkuma dhuftetti gaggeessan inshaallah hin yaaddawina hirrifatina hawaasni kiyya hirrifatina warri waraqaa hin qabne hirrifatina hin sodaatina just wanni isin godhuu qabdan isaan eenyummaa kee hin beekan isin gisee si qabu kanaaf eenyummaa kee ittiin hin qabdu jala diduu qabda hin dubbisin yoo waan fedhen sin jaanaati caluma jee looyeraan qabadhee looyera kiyyaan na dubbisaanuma jettaan laalate mirga callisuu mirga dhibbatti qabda ammas irra guddaa gaa isaan afaan beekuu fi afaan beekuu dhabuu keetillee ni laalanii kanaaf callisuu turre si wayya I don't want to speak to you jettaan
akkasigaa kana kan isin aan barbaadu jabaadhaa waraqaa keessan keessatti qabadhaa deemaa bilbila nama 2-3 qomatti qabadhaa yoo gaafii isinitti guddisan gaafii isin gaafatan yes fi no jechuullee dhiisa yoo waraqaa qabaattan qofa waraqaa seeraa fi heera guuttatte yoo qabaattan kun waraqaan kiyya kana ani lammii Ameerikaati citizen kunno waraqaan kiyya ka citizen kana jechuu ni dandeessa yoo waraqaa qabaatte sanii achi yoo sanuu deebisaa fi kan nuuf hin barbaanne mirga guutuu qabda yoo balbala sitti dhoofanii hulaa sitti dhadha'uu barbaadan yoo waraqaa qaama mootummaa koortirraa jajirraa sitti hin fidin mana keetillee qarqara bahuu hin danda'an tuqullee hin danda'an manni abaluu haalaalamuu hafattashamuu waraqaa mootummaarraa yoo qabaatan qofa kan mana kee seenuu danda'an sanii achi mana irraa banuu qabdu itti cufattee taa'uu dandeessa jechuudha. Akkasii gaa inshallah namni citizenaa fi seeraa fi heeraan biyya kana jiru waa takka wanni inni ta'u hin jiru. Namni amma isaan barbaadaa jiran nama seeraan ala waraqaa hin qabne akkasumas nama badii qabu kana ka isaan barbaadaa jiranii. So ati gaa chaansiin kanniniif aga wayyaa irraa baqadhaa keessattuu naannoo Minneapolis fi St. Paul naannoo isaan hedduu gaadan kana hin deddeemina an akkasumaan isin hidhaama. Nageenyaa jiraadhaa. turtii gaarii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.